gaggeessummaan yookaan hooggansi sirriidhaa kan argamu yeroo qormaataati. Yeroo qormaataa keessatti hooggansi rakkoo isa mudatu obsan carratti geeddaree qaama dhaabbateef saba dhaabbateef uummata dhaabbateef saniif gara tajaajilaatti gara milkaa'inaatti gara faayidaatti kan geeddaruu danda'u. Of dura uummata kan dursuu danda'u. Gaggeessaan akkasii gaggeessaa guyyaa rakkoo gaggeessaa gaafa xiqqii kan jiru waan nu badduuf rakkoo keessatti cimnee akka sibiila diyaamandii akka sibiila warqeetti hoo baqnu hoo biddi bala rakkoon nutti baay'atu nu immoo cimnee qulqulloofnee baana waan taaneef gaggeessaan dhugaadhaa gaggeessaan jijjiiramaa hooggansa akkasii diyyee nu badda. Hooggansa cimaa jechuun yaa hooggansummaa jechuun mataan isaa qormaata. Hooggansa jechuun nama qormaata keessas dhaabbatee waa injifachuu danda'u haala mijaa'aa keessas taa'ee waa haala beekee hoogganuu danda'u jechuudha. Hooggansa cimaa jechuun haala beekee haala qabatamaa yookaan potenshaala aanaa isaa ganda isaa beekee waa hoogganuu danda'u jechuudha. Risoorsii qabu adda baasee qormaata keessa dhaabbatee qormaata leefasoon jilbiiffatiin injifannoo gubbaan galmeessuun amanamummaa fi itti gaafatamummaadhaan hooggansa baachuu danda'uu fi hooggansa imaanaa uummanni itti kannate galmaan gaachuu danda'u jechuun hooggansa cimaa. Hooggansa jechuun hooggansa jijjiiramaati. Hooggansa jijjiiramaa jechuun immoo kan hojiiwwan kanaan dura hojjetamaa turanii fi inishatiiviiwwan haarawni dhufan kana hojiin oolchuudhaan hooggansa qormaatawwan hunda ce'uu danda'u. Hooggansa maallaqaa fi qabeenyaa fi faayidaaf osoo hin ta'in uummatummaadhaaf dhaabbate. Hooggansa haqaa. Hooggansa halkaniif guyyaa dadhabee fadhii osoo hin jenne uummataaf dhaabbatu. Kaayyuuwwan karoorawwan tarsiimawwan mul'ata fagoodhaa kan uummata keenya ceesuu danda'an hooggansa qabatee fuulduratti tarkaanfachuu danda'u jecha.